kamal galchuu eessa jira amiin jundi har'a eessa jira maa kijibdan faana abbootii teessanii jirtanii meechi jirtanii moo waaqa guutuu mililikaa masaraa seenuuf qabsaa'e moo jaarraa abbaa gadaa saniif qabsaa'e hin jirtan bakka san isinuu bakka san hin jirtan bakka san hin jirtan taa waa'ee marroodhaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo haa ammaa ni dadhabde piippiin duula meeqa rabbantee dadhabde mootummaa Wallaga keessa nama meeqa du'e barataa meeqa du'e waggaa 4 waggaa 5 Harargee fi Arsiin bar nagayaan taa'u jirti mana gubamu jira bar ni torkin irraa cufame Oromoon kiristaana waan taaneef nu dirmatu didan jaanii obboleeyyan keenya dubbatanii takka aarsaa tana kophaa isaanii kabalu jiran qabsootuun ballattee godina Oromiyaalee hunda seennaan hirriiba dhabanii akkatti qabsoo tana laabsheessan akkatti Oromoo jiddu shakkii uuman wareegama gurbaa kanaa sababa godhatanii oofu jiran hayyoon gurbaan irra qabsaa'eef waan biraa jara isaa boo kanaan faallaadha kana dura dhaabbateeti famaalee boodhaa goota dhiira leenca nu mararti dubbiin isaa nu dhageemti nu guba waa'een isaa jibbineetii miti akkana jennuuf garuu osoon beekamne galii fi hayyoon isaa yaada diinaatiin akkan gufatamneef osoon hubatamne nutummaan dhugaasaa dura dhaabbannee waan inni qabsaa'aa tureef dura dhaabbannee akka duratti gufuun taaneef meeqa lubbuu nama meeqa galaafatame bakka takka namni keenya shawaa lixaa keessa nama meeqa dhume ka ajjeesanii reeyfasaa gammoojjii darban Oromoo miti ilma Oromooti miti maal taatan Oromoo kan barnoota iskoolaarshiippii digirii lammaffaa biyya alaa baratuu deemu Wallaga keessatti ajjeefamne meeqa du'e Oromoo miti sun akka Oromoo yaanna yoo ta'e lubbuu wal caalti maaltu arra jara dukkanatti marsanii waggaa 4 Oromoo irraa kophaa baasanii fitu jiruun kana kanuma deebinee akka qoman hay qabsaa'ota Oromoo nyaachuudhaaf marroon gaara jira hay Oromoo Wallaggaa nama fixuu malee ifii dhumutti jiru aboo Wallaggaa miti sun obboleeyyan keenyaa miti Oromoo miti maaliif dogoggoraa fi rakkina dhufe hunda keessa qubooli qabdan maali boortaa kaayini kun maali wal yakkuun kun maali wal xureessuun kun maali wal madeessuun kun hegeree tokkummaa Oromoo ni fayyada ni barbaachisaa kun akka ummataatti maalirra gurbaan kun du'e maalirratti ajjeefame inni kun osoo waraanni jiru maaliif lubbuun goota kanaa gala tasa bahuu mudatte maaf eeggomsi wanni godhamuuf dhabame jaamee sirnaan gaafatamuun osoo irra jiru warra kana warra akkasii dur nu fixuu turan maareen fedhan maareen jibban never kun hin ta'u sheemiidha kun diigomsa dhugaa kamaalee boo barbaaduu miti kamaalii hadooduu miti kun duula biraa akka isoo fuudha dhugaa qabsaa'aa Oromoo baasuu jedhee nama no hanaan never kun hin ta'u dhugaa qabsaa'aa Oromoo gaafachuu miti dhugaa qabsaa'aa Oromoo baasuudhaaf miti kun duuti du'an caaltu waa meeqa mootummaa arra akka nama qabsaawaa isaan falmuu ture kana kamaalee booti yaaduu fakkaate waa meeqa mootummaan kun dalaguu ture uummata Oromoo irratti waa meeqa dalagaa jira lubbuu meeqa abbatu jira Maammat Amiin Hararga akka waraabeessi nyaatee war mootummaa kanaan nyaachisee bar lubbu bar fuula isaa qofa garree bar fuula isaa mataa isaa qofaa mul'atee bar mootummaa kanaa bar kawaan san dalag mootummaa waan Oromoon qabdu qabeenya Oromoon qabdu humna Oromoon qabdu karaa adda addaatiin facaasee bittinneessaa jiru faannoo balleessine kijiba faannoo isaan tujaaree bar jeneraal Tafarraa Maammoodhaa deengadda bar guyyaa waa xiqqoo hidhaa gadhiise hooggantoonni Oromoo karra hidhaa jiran kun maal balleessan shane ajandaa diinni isinii kaayeen osoo hin beekne mogolee wal cabsitanii waggaa meeqa gabrummaa jalatti walidhuun dhaabbachuu qabdi shira warri walirra dalage hundi isaanii harka maratanii hoteela ilillii jiran miindaa fi piinyaatu jiran ijoolleen tun firratti hirkattee waggaa 4 waggaa 5 kana keessatti waraana mootummaan kun irraa gurra qabate jaartee sossoosaa jirti waraanni bilisummaa Oromoodhaa istiraatejin durii fi taarraa waladdu
indaga mina oromo warana baay'een hogganu jira warana baale eenyu hogganu jira zoni kibbalita arsi eenyu hogganu jira namaalsi hogganu jira warana jiddu galaa eenyu hogganu jira jaalsanyi hogganu jira joollee tulamaati warana baay'een hogganu jira joollee harargeeti joollee sateen figugi ilma harargeeti jaalambisaa seenaati hay duuba marroo wallagga jiru maaltu itti gaafatama godhe maaliif barbaachise kun yoo itti gaafatama ta'e jechuu waraana achi keessaa uumame achi keessaa dhalateen bar liiban gurraachaa bar guji joollee gujiitii bar aqlabiyatun 90% dhibbarraa 90 joollee gujiitii bar waraanni bilisummaa oromoo ka guji keessa jiru boorana keessa ka jiru dhibbarraa 90 joollee booranaati wallagga keessa ka jiru dhibbarraa 80 90 joollee wallaggaati ilmaan maccaati shawaa keessa ka jiru dhibbarraa 80 90 ilmaan tuulamaati akkasuma harargee keessa ka jiru ilmaan sadeen fugugi dhibbarraa harki wayyabni arsiin akkas wallo akkas okay dubbiin tun namoota achi hoogganu jiraniin osoon ta'in maaliif qaama biraa habakkasan hin jirre irratti hidhuun barbaachise maali galiinsaa akeeknisaa maali dhuguma haqa isaatiifi haqaafii miti namni ati isaan falmitu khayaanni isaa dhiibbaa isaatiif jecha isa mormitee qabsoo isarra godhaa jirtu haqa keen baasu karaa itti kaayyoon saatuu gufattee isaa waan akkanaa seene jeeqa ummanni sabaa abdii muratee qabsoo sanirraa harka marannee akka teenyu fedhan aboo isaa jara kana jala yaane jara amata meeqanu fixu kana wal fixuu malee faayidaan qabdu jee oromoon akka saayikiloojiin oromoo cabu itti yaadameeti wareegama qabsaawaa goota keenya ilma sikkoof mandoo lafee waaqoo guutuudha nan dhagaya mana guba jechisaa dhugaan isaa hadooddiin isaa bifa aartiitiin seenaa qabsoo oromoo yoggaa takka lama jee akkasitti himu nan dhagayama nama wareegamni isaa hin barbaachifneetu wareegame ka qabsoo tana liidara ta'e hoogganu isaan maltu ka nuti abdannu san dhabne nan dhagayama na guba garuu dhugaasaa akka dhugaa fi haqa karaa inni irra tureeniin barbaada malee warra inni isaan mormuuf isaanii loluuf gaara keessa seenee wajjin karaa warri sun deemuun dhugaasaa hin barbaadu karaa yaada inni warra inni dura dhaabbataa ture naa kaayuurran deemu turree sanirra deemee qabsaawaa naaf jecha lubbuu isaa kenne jireenya daggalaa fidate karaa saniin dhugaan isaa baate yeen amanu kana kun ilaalcha oromummaatii miti ilaalcha qabsootii miti sabni qabsaa'u akkaataatti qabsaa'u beek waan qabsaa'u beek rakkinaa fi hiccitii qabsoo isaa keessatti jirtus akka itti gaafatu beek san bira kutanii garuu bu'uura oromummaa guddoo amantii seenanii warri kanaa warra kanan fedhu warri kanaa warra kanan fedhu ni warra kanaatiif ikkana ta'e je'ee qaamnummaan piiphiikaa khaleeysa isaan shane jechaa ture warri khaleeysa isaan shaneedha shoororkeessitoota shane jechaa maatii isaa isa barbaadaa ture arra deebi'ee akka nama dhugaasaa baasuu deemuutti ni waan muslima ta'eef ikkana ta'e ni waan arsii ta'eef ikkana godhan janii haasa'uun sheem kuni dogoggora guddaan dogoggora tarsiimoo hubannoo bilchina dhabuu keenya kun dhugaa obboleessa keenya haqa obboleessa keenya rabbii naa baasu ammoo qaamni waraana bilisummaa oromoo hoogganu waan kana gabbahee ibsa bal'aa godhuudha qaba ibsa bal'aa godhuudha qaba ibsa bal'aa godhuudha qaba akkatti du'e lola kam keessatti guyyaa kam yeroo tam wajjin yoo wareegamee jiraates beeksisa godhuudha qaba osoo yaanni ummata oromoodhaa hamileen joollee tanarratti ummanni oromoo horatee jiru kun hin bittunnooyne yaanni isaan qoodamne fakkeenya qabsoon teenya bara 2013 2006 1990 fi
تكا خرسك برخم لما برخرسك الترباتمي في سدد ففجوا أباونا والقوقودو هوغنسا وغان جرتو إبسيرو أمتا قدامو أبودان ميدا في ركوك أبسونتو مدت جولنتو نبيتي جولنتو fakkeenya godhattee dubbii tana gabbaatee sabaaf himuu qaban dafanii dubbii tana deebisaa godhuu qaban qabsoo dhugaa ta shirri keessan jirre ta haqaan galii fi kaayyoo saba kanaatiif qabsooytu yoo taate gabbahanii dafanii ibsa akkatti wareegame lola yoomirratti dhugaa jiru uummata Oromootii himuu qaba karaa dubbii himaa isaatiin gabbaatee himuu qabdi ijoolleen tun kana jennaan qabsaa'ota ijoollee teenya warra bosona jiruun kana dhaamnaaf waan qabsoo teenya miidhaa ture dhugaan jirtu keessaa dhabamuu homii uummataa takaatuuf deebisaan godhamuu dhabuu haqaa fi dhugaan qabsaawaa tokkoo bakki inni itti dhabame himamuu dhabuu waan kun walitti qabatee hangam qabsoo Oromoo ka qancaras 2013 2008 2006 sagaltamoota as maal akka Oromoo mudatte maal keessa akka qabsoon tun turte maal akka qabsoota na qancaras isin ijoolleen har'a qabsoo gadaan keessan isin kanneen qabsoo harkaa qabdan ni beeytan citii dubbii qabsoo Oromoo keessa turte waan santu har'a uumame wanni kun diinaanis dabaalamteeti obboleeyyan saba keessan qeyroo teessan lammii teessan ta'e isin gaara seentanii anaannattanii gaara seentaniiniifis kan beekiniinis deeggaramtee deemu jirti saayikilooji bi tokkummaa Oromoo irratti waa yaadame qabsoota na laamsheessuuf waa yaadameetu harka diinaatiin keessaan dalagamaa jira gabbaatanii waan kana qulqulleessitanii uummata Oromootiif ibsaa gayaa bal'aa kennuu qabdan akka yaanni diinaa kun sammuu har tokko jirtu ta Oromoo tanan facaafne hin bittinneessine kaayyoon jaalli keenya irra qabsaa'ee fashaltee eeysaa waan kana seene jaa'ee kadhaloonni waan san sheenaa qubarraa if nyaatu godhuu barbaada diinni keenya akka maaliif akkana ta'a inni maa waan akkanaafis seena akka je'ee dhaloonni waan san irraa sheenee gaabbuu fedhuu fedha diinni kee karaa adda addaatiin wanni inni halkanii guyyaa dalagu sanii yoggaa humnaan si mo'achuu dadhabe saayikiloojiidhaani ololaan yaada kee cabsi si fakkaateessi seena nu wajji bo'uu jiran ijoollee piipii meeqaan nu wajji bo'uu jiraarra maaliif nu wajji bo'an eenyuun mormuuf eenyu dura dhaabbachuuf eenyuun qabsaa'uuf gaara seene kamaalee moo hay nuti shanee daawwii warra biyya diiguuchi nu baaftanii gurbaan shane kaayi mootummaa teessanii ganee duraan gaara seene isa ka gaara seenee fi nu warra isaan deeggaruu wal gaafataa isaan isin maaltu galche isin mootummaa biyya bulchu jirtanii haa hay maaltu isin galche maaltu nu wajji bo'uu fide maaltu fide silaa agartanii ni dhiiftanii silaa agartanii qeensarraa guurtanii ajjeeftanii silaa qabdanii silaa booji'ame isin harkatti maaliree maaliif nu wajji bo'uun keessan maaliif nu wajji bo'uun nu wajji maxxansuun liivii guyyaa meeqa seenuun irraa haasa'uun maaliif barbaachise maali kaayyoon keessan maal akka isaa feetan maal barbaaddan waan kiristaana ta'eef waan muslima ta'eef waan Harargee ta'eef waan Arsii ta'eef Oromoon Oromoo kami Oromoon Oromoo miidhu Oromoo kami okay maaliif Wallaggaa Amaaraa isaan daangeessaa maaliif hin qubsiisin maaliif Harargee obbolee keenya ni qubsiisan maaliree waan maal ta'aniiti 197 ummata muslimaati Somaalee keessaa qabuqqee waan maal ta'aniif gargaaran waan maal ta'aniif lafa tuulamaa irra qubsiisan waan maal ta'aniif obboleeyyan keenya yanii xiqqaa guddaan kaan Somaalee waan maal taateef ummata Oromoo buqqaafte hamaali saayikoloojii ummata keenyaa kan akka biyya addansa waan muslima taateef maan dhiisin Somaaleen abdiillee maan dhiisin islaamaa miti Somaaleen islaamaa miti ta ummata keenya gajaraan fitte hawaan dabre beeku ummanni keenya waan nu baasu beeynu nuti maaliif waan jiruu fi hin jirre maaliif ummata Oromoo jiddu dhiibdanii ummata Oromoo waliin madeessuu barbaaddan walumaa galattu wanni sooshaal miidiyaa kanarraa iyyaa hattuu girrisaa hattuudha hundisiitu
إلى الشافي هذا دين أورمو تندي قدامه هم بيتن أكرم الدبي والجلا قبضني عصو ملي وربي بيدي قرو ميكا أكا قبيبو الهباتي جنوديسا ماريتي جنوديسا ماريتي جنوديسا جتن أوكي أمنتي وطاعتي الله خير سومالين أمنتي تكا قبنا دين تكو قبرا مسجد تكو الصلان ما ندي سر ماليف دوبرتي تينيا تدالو جرتو ilmo wajjin ariiti biyya sii keessa qabeenya sii saamte maaliif waan maal ta'aniif waan dabre yaadatu uummanni Oromoo kun hin beeku sanseet akkas seetaniisa akkasin maa jallisuu beetan Oromoon Oromoo hin caalu amantii fedhe keessa hoo jiraate Oromoo jennaan gahe Oromoon tokko rakkatee tokko gammadee hin jiraatu jiraateetis hin beeku bari sinitti haasoo meedhume bari siniif galuu didde malee Oromoon tuulamaa maaliif buqqee Harargee qubate gaafa tufaa munaafaa gaafa amaarrii Finfinnee lafa qabatu maaliif Arsii qubate maaliif Jimma qubate waan maal ta'aniif Amaaraa isaanitti dhiyaataa Dabra Zeetii fi Dabra Biraanii maaliif achi yaa'in gara Amaaraa maaliif tokkummaan Oromoo eenyummaan Oromoo amantii fedhe keessaa jiraatu Oromoo rakkoon isii takka roorroon isii takka cinqiin isii takka yaada Oromoo dhaalaal dubbii gurbaan diimaan biyya alaa keessa deemee Oromoo adda addaa dammeessu yaadota hirmaattota kanarratti ajjannoo Oromoo humna ta'uu qabna Oromoo jettu afaan tokkoon biyya tana nutti faarsinaa Oromoon humna takkaan diina biyya tana humna akka Tigraay san humna qabaatu qabna ummata Oromoo hajuu Joohar dura dhaabbatee ka ajjannaa takka qabu arkuutu piippii fi diina keenya rifachiise Kamaalee boodhaa duutisaa yoo piippiidhaan waboon piippiin jaaratti ni jirti waboon piippiin jaaratte ni jirti tadeeggarsa mootummaatiin akka qabsaawaatti baatee jirtu waraana kana balleessuudhaaf maqaa waraana kana yakkuudhaaf maqaa warra ibiddarra nama gubuu bareetu ara nuu falmaa warra lubbuu namaa gabbaasee gubu warra reefa namaa bineensa nyaachisu santu arraan tana gabbee waa ilma Oromoo waan achi ta'eef akkana galaafatan jee nuu booyaa santu nu wajji booyaa santu nuu fadooda warra aduu saafaa abbootii gadaa manguddoo nama 23 abbootii gadaa karrayyuu bakka takka fite santu dhugaa teenyaaf gabbee nu wajji falmaa warra bara Abdu Jabbaar Hussein isaa miilaan deemu abukaattoo seeraa karaa dhugaa fi haqaatiin ifaa fi bilisaan seera mootummaadha dhaabbatee dhugaa qabsaa'ota Oromoo harka qullaa hidhaa jiranii mormaa ture dhaabbataa fi ture san ableewwan waraanee jeesee dhiini isaa ilaa arraan bahin warra santun wajjin gumaa Kamaalee bootii dubbata hin jiru kun shiraa fi ololli siyaasaa Oromoo yaada Oromoo diidan hin dalagu kanaaf Oromoon hin diigamu kanaaf Oromoo wal duran dhaabbatu kanaaf Oromoo wal irratti hin duulu adda baree beeka bareechinee beeyna nuuf gala Oromoon tokko kaayyoon isaa tokko rakkinni isaa tokko cinqiin isaa tokko roorrefamni isaa tokko gadaan isaa sirni isaa seerri isaa tokko waan waliin dhabe malee waan irra wal dhabe hin qabu Oromoon tokko soorame tokko nagee harkatee taa'e hin jiru qoqqoodanii xiqqoo xiqqoon fixaatti deemu jiran malee waggaa meeqa irra labsanii ni torqin irraa citee dilli akkasitti dhume sun maaliif dhumeree sun namaa miti yaa Oromoo hay sun namaa miti waggaa 4 waggaa 5 lubbuun daa'imaa qabeenyi meeqa wallaggarra labsamee akkasitti dhume sun haati ulfaa wajjiin akkasitti duute sun Oromoo miti isaan maali duuba maan dhumirree isaan homaa du'arree duuba gaa isaan gaa namuma fixuu baran namni nama fixuu bare gaa ni du'aa Oromoo maa ajjeefaman obboleeyyan keenya osoo hin beeyne yaada diinaa sappoortiin godhina hujii diinaa osoo hin beeyne karaan beeyne galmaan hin gayna hin jarjarina
tasgabbaa walaala qabsaawaan ni kufa qabsoon itti fufa yoo qabsoo san keessa jiraachuu baate samni rabbi guyyaa dhufte hin dabaran abbaan fedhee uunuma du'a achi keessa doo godhatanii immoo waan egeree oromoo miidhu waan tokkummaa oromoo miidhu waan oromoo jidduu madaa'uum hin godhina yaada diinaa galmaan hin gayna osoo hin beeyne nu facaasuu barbaadan sabni kiristaana muslima amantii maalii hin qabne hin jiru waan warra akkanaa ta'eef warra akkasiit kanableedhaan waggaa meeqa masgiida keessaa gabbaasanii gorra'an faannoo deeggarutti jiru islaamni amaaraa faannoo gabbaatee isaan qaltuu wajjin hiriiranitti hin baane amaarri ustaaz Ahmadiin Jabalii fi ustaazonni biyya teenyaa ka Oromiyaadhaa masgiida mootaa gargaaraan hunjanii maallaqni miliyoona beekamuufne gabbaanii faannoo wajjin hiriiranitti hin baane alaabaa Minilik suuraa Minilik uffatanii hin gowwoominaa Oromoo yaada diinaa bara yaada diinaa hubadhaa ololaa fi yaada ololaatii fi yaada farra ololaa kana adda baafadhaa yaada diigomsaa adda baafadhaa akkasii wanni kun wanni waraana bilisummaa Oromootii fi ijoollee jajjabee lubbuu siita daangaan qabne saba kanaaf kennaa jirtu laa takkitti tana fudhadhaa dhugumatti qabsaa'onni dhugaa qabsaa'onni haqaa lubbuu jijjiirraan qabne hurruma keessa teessee ijoollee waggaa 4 waggaa 3 kanatti waraana Itoophiyaan guutuun itti bobbaatee balleessuu dandeenya ijoollee uumte qooda qabdi galata qabdi tun tana diiguudhaaf humnaan dadhabnaan yaadaan saayikiloojiin facaasuudhaaf asitti dawoo godhatanii diiguu barbaadan yaada Oromoo qalbii Oromoo facaasuu fedhan hin milkaa'uuf kuni hin milkaa'uuf hin fudhatamuuf isini barree jirraa jennaan ammoo jaala keenya qabsaawaa sabaa obboleessa keenya yoo jiraatte haayoo ati gaara seenteef haayyoon hundinuu waliin hawwinu dhugaa saba kanaa imimmaa waggaa 50 saba Oromoo kanaa rabbiin irraa haa qoorsu dhugaa saba kanaa rabbiin haa baasu waliin barbaanne yoo duutees bakka dhugaa bakka haqaa shahiideedhaati dhugaa saba keetiitiif duute waan ati baateef kaayyoo ati baateef rabbiin ni beeka ammoo eenyu kachi jees akkamitti akka duute dhugaa ta'e hanga jirrutti qaama waan san dalage maaliin akka dalagame ni gaafanna dhiibbaa barbaachisu ni goona kanaa alatti Oromoo tana godhe waan tana ta'e jechuun diigomsa malee tokkummaa miti dhugaa qabsaawaa kanaa barbaaduu miti haqa qabsaawaa kanaa barbaaduu miti jechuu barbaadeeti jajjabaadha almaan ayyaa qabsaawaan ni kufa qabsoon itti fufa wanni kana achi jiru jiru galatoomaadha nagayaan insha Allah dhugaa qabsaawaa keenyaa agarree afanfaajii fi burjaajii saba jidduutti uumamte tanaas karaa tokkotti qalbii fi yaada dhugaatiin ummata keenya bakka takkaa jiru rabbiin akka nu garsiisu hawwiin qaba dhugaa qabsaawaa keenya ni gaafanna hin dhiifnu ammoo qaama du'a marroos tahee qaamni wolleen bosona jirtu du'a isaa keessaa harka qabdi taanaan wanni lubbuu namaa dursaan jirtu siyaasaan fedhe yaanni fedhe lubbuu namaatii gadi lubbuu namaatiin qoosaa bakki deemaa geenyu hin jiru kanaaf ammoo rakkoo shira siyaasaatiin dalagamuuf tokkummaa bu'uura Oromoo jidduu jiru bu'uun amantii Oromoo jidduu jirtu tuqanii karatti sabni kun waliin bu'us qalbiin saba kanaa facaatu yaanni saba kanaa faca'u qalbiin ummata keenyaatti madooytu duydaa garaatti ta'an yaadanii waan akkasiitu tuquun kun ilaalcha diinaati gongumaa kana jala gurran qabatinaa dhaamsa keenya jabaadhaa Oromiyaan ni bilisoomti dhugaa gootaa fi qabsaawaa keenya ni baha akkatti nafu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagayaan jiraadha